Ashama harka fuunee jaalatamtootaa fi kabajamtoota obboloota koo afuuraa chaanaalii Hireetuub jedhu jalatti kan argamtanii hunduma keessaniif iyyuu lafaa fi bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Akkuma jirtu nagaa keessanii baga nagaa keessan taatanii bagee gamtanii yeroof saatii kana geessanii waaqayyoonni nagaatti nu eege maqaan isaa eebbifamu. Egaa guyyaa har'aa immoo yeroo baay'ee macaafa qulqulluu nuuf waraabaa tureera. Sagalee dhuma aaduu achirra jiru waraabaa ture. Har'a garuu sagalee kootiin dubbisa kana waliin dubbifachuu barbaadeen. Waaqayyo gooftaan hunduma keessan haa eebbisu obboloonni koo. Yeroo baay'ee gara YouTube'ittis ergan dhufe haaraa waan ta'eef haalota tokko akkan sirreeffadhuuf na gorsaa na deeggaraa jirtu. Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifamaa barri jireenya keessanii haa eebbifamu. Waaqayyo guddaa godhee isin haa eebbisu. Eebbifamaa isiniin jedha. Ammas immoo ni jajjabeessaa, subscribe na taasisaa, viidiyoo tokko na ilaalaatii like naaf taasisaa, share naaf taasisaa isiniin jedha. Warroonni immoo na wajjin jirtan ni jajjabeessitanii akkan guddadhuuf haalota tokko na barsiisaa jirtan. Waaqayyo isin haa eebbisu. Isin iyyuu beektu. Waaqayyo gooftaan bara keessan haa eebbisu. Eebbifamaa. Waliin taanee macaafa qulqulluu kana waliin dubbifanna. Gaafa macaafa qulqulluu asirratti walii waraabnu macaafa kana keessaa waa baratamuutu danda'ama jedheetu manani waraabaa ture malee cal jedhee miti. Kanaaf iyyuu macaafa qulqulluu akkuma qoosaa tokkotti akkuma wantoota garaagaraa tapha garaagaraa iddoo garaagaraatti waraabnee asirratti postoon nutti otoo hin taane harka caaluu macaafa qulqulluu irratti xiyyeeffannoo kennine dhaggeeffachaa dubbifachaa haa deddeebinuu. Wanta nu fayyadu tokko macaafa qulqulluu keessaa arganna. Daandii waaqayyoof hin taane tokko irraa macaafa qulqulluu gaafa dubbifannu gaafa dhaggeeffannu deebuu dandeenya. Macaafni qulqulluun sagalee namaa otoo hin taane sagalee waaqayyoo isa jiraachisuu ajjeesuu danda'uuti. Sagalee waaqayyoo isa jiraataaf isa jiraatuuti. Kanaaf sagalee waaqayyoo xiyyeeffannoodhaanii jaalalaanii dhaggeeffadhaa dubbifadhaa isiniin jechuu barbaada. Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifama. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 27 waliin dubbifanna maqaa Yesuusiin. Wanta guyyaan fiduu hin beektu. Kanaafis wanta boru ta'uun of hin jajin. Namni si ajaju malee ati ofiin hin jajin. Namni biraa si ajaju malee afaan keen of hin jajin. Dhagaan ulfaataadha. Cirrachi bahaadha. Inni namni gowwaan tuttuqee nama haarsu garuu isa lachuu caalaa ni ulfaata. Dheekkamsi akka gaara jabinaatti, haariin akka lolaatti guutee nama irra ni dhangala'a. Caalatti garuu hinaaffaa dura eenyutu dhaabbachuu danda'a? Isa dhoksaatti nama jaalatu irra isa mul'inatti nama ifatu wayya. Dhungachuu diinaa irra rukuttaa madeessuu nama jaalatu wayya. Namni quufee dammanii balfa. Nama beela'atti garuu wanti hadhaan iyyuu ni mi'aawa. Namni mana isaa irraa kaate akka simbiraa man'ee irraa kaateeti. Dibannii fi urgooftuun akkuma nama gammachiisan akkasuma gorsi firaa inni dhugaan garaa nama ni ciibsa. Michuu kee fi michuu abbaa keetii hin dhiisin. Yeroo rakkina keettiitti mana obboleessa keetii hin naqin. Obboleessa fagoo jiru irra ollaa dhiyoo jiru wayya. Yaa ilma koo, nama ana arrabsuuf deebii kennuu akkan danda'utti ati ogeessa ta'i. Garaa na ciibsi. Namni hubataan wanta hamaa argee jalaa ni dhokata. Wallaalaan garuu itti ni adeema. Ni adamsas. Wayyaa nama harumaaf wabii darbuu qabsiisaa fudhadhu. Qooda namicha hin beekne sanaa wayyaa isaa qabsiisa godhii fudhadhu. Namni ganama obboroo ka'ee sagalee guddaadhaan nama yoo eebbise, eebbisuun habaarsa itti ni fakkaata. Haati manaa qoccoltuun
akka mana guyyaa bokkaan roobuu dhahaa ooluuti. Ishee ittisuun akka nama qilleensa ittisuu yookiis akka nama dhadhaa ejersaa qabuuf yaaluuti. Sibiilli sibiila ni qara, namnis nama biratti ni qarama. Namni muka harbuu dhaabu ija isaa ni nyaata. Namni gooftaa isaa eegu ulfina ni argata. Bishaan nama isa keessa ilaalee akkuma mul'isu, akkasuma yaadni namaas namichuma ni mul'isa. Iddoon lafa jalaa fi lafti badiinsaa ni hin quufne akkuma hin jenne, ijji namaas akkasuma ilaalee hin quufu. Meetiinii fi warqeen qooda itti baqaqfaman keessatti akkuma qoraman, akkasumas namni afaan warra isa galateeffatanii ni ilaalama. Gowwaan midhaanitti mooyyeetti yoo tumate iyyuu gowwummaa isaa irraa hin baafatu. Bushaayeen kee attamitti akka jiran yaadaan qabi. Saawwan kees ba'eessa godhii eeggadhu. Soorummaan bara baraan nama harkatti hin hafu. Gonfoon mootummaas dhalootaa dhalootatti hin darbu. Ookkoon yeroo hammummaa margas jalaan yommuu biqilu, biqilli tulluu irraa yommuu sassaabamu, hoolota keetiin daara ni baata. Korbeeyyii re'oota keetiinis lafa ni bitatta. Soora kee fi soora maatii keetiif, xomboreewwan kee ittiin jiraachuufis kan si gahu aannan re'eetii ni qabaatta. Macaafa Fakkeenyaa boqonnaa 28. Namni jallaan utuu nama isaa hin ari'in baqata. Namni qajeelaan garuu akkuma leenca saafilaa ijaa ni jabaata. Biyya Waaqayyo irratti ka'u bulchitoota isheetu baay'ata. Nama hubataa fi beekaa yoo qabaate garuu mootummaan ishee jabaatee ni dhaabbata. Hiyyeessi hiyyeessa cunqursu akka bokkaa midhaan balleessuuti. Warri seera dhiisanii nama jallaa jaju. Warri seera eegan garuu isa ni mormu. Namoonni hamoonni firdii dhugaa hin hubatan. Warri Waaqayyoon barbaaddatan garuu wanta hundumaa ni hubatu. Sooressi jireenya isaa micciiramaa irra hiyyeessa balleessaa hin qabne wayya. Namni seera eegu ilma hubataadha. Inni hidhataa halbaadhessaa ta'uu garuu abbaa isaa ni salphisa. Namni hiqiidhaan gara malee dhala fudhachuudhaanis badhaadhummaa baay'ifatu nama isa hiyyeessaaf ho'uuf walitti ni qaba. Nama seeraaf hin abboomamne kadhaan isaa iyyuu ciigga'amaadha. Namni nama yaada qajeelaa qabu hamma irraa baasu booldhuma qotee ni kufa. Namni nama yaada qajeelaa qabu hamaa irraa baasu booldhuma qoteetti ni kufa. Namni balleessaa hin qabne garuu wanta gaarii ta'e ni dhaala. Namni sooressi ogeessa of se'a. Hiyyeessi hubataan garuu qoree isa bira ni gaha. Namni qajeelaa yommuu biyya fudhatu hundumtuu gammadaa. Namni qajeelaa yommuu ka'u garuu namni ni dhokata.
Namni irra daddarbaa isaa dhokfatu hin dhiiqu. Namni irra daddarbaa isaa himatu kan dhiisus garuu araara ni argata. Namni yeroo hundumaa Waaqayyoon sodaatu eebbifamaadha. Namni mataa jabaatu garuu rakkina keessa ni bu'a. Bulchaan biyyaa inni jallaan warra gargaarsaa hin qabne irratti akka leencaa haadu, akka amaaketaa beela'ee waan butu barbaaduutis. Bulchaan biyyaa inni dubbii gargar baasee hubachuun itti hir'atu warra harka isaa keessa jiran ni miidha. Namni bu'aa karaa malee arguu jibbu garuu bara dheeraa gammadaa ni jiraata. Namni nama ajjeesee barbaadamu hamma du'a isaatiitti jooraa haa ta'u. Namni tokko illee isa hin gargaarin. Namni qajeelinatti jiraatu ni oola. Namni karaan jireenyaa isaa micciirame garuu billatti ni kufa. Bollatti ni kufa. Namni lafa isaa qotatu biddeen ni quufa. Namni wanta waa'ee hin baafne duukaa bu'u garuu ni hiyyooma. Namni amanamaan baay'ee eebbifama. Namni soorummaa fi sassatu garuu utuu hin adabamin hin hafu. Firdiin jallinaas gaarii miti. Kan keessaa immoo namni buddeen cabaa tokkoof ba'eessa hojjeta. Namni weenca'uu sooromuuf ni sassata. Hiyyummaan akka isaa dhufuufis hin beeku. Namni sobee afaaniin namatti kuulu irra nama balleessaa namaa namatti mul'isee nama ifatuttu garaa booddeetti caala jaalatama. Namni abbaa isaa yookiis haadha isaa saame kun balleessaa miti jedhuu hidhataa nama balleessuuti. Namni sassataan yaadaan gargar ba'uu ni kaasa. Namni Waaqayyoon amanatu garuu itti tolee ni jiraata. Namni yaada ofii isaa amanatu gowwaadha. Ogummaadhaan kan deddeebi'u garuu ni oola. Nama hiyyeessaaf kennitutti homtuu hin hir'atu. Namni achi ilaalee hiyyeessa bira darbu garuu guddaa ni abaarama. Jalloonni yommuu biyya fudhatan namoonni of ni dhoksu. Yommuu jalloonni sun badan garuu qajeelonni ni baay'atu. Ameen. Eebbifamaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Kutaan itti aanu itti fufaa eebbifamaa. Isinis dubbifadhaa obboloota koo. Gooftaan isin haa eebbisu. Eebbifamaa maqaa Yesuusiin eebbaaf ta'a.